Gonkumaa waan godhuun qabna sinitama. Yeroo madaamiin ta'e mana gadi baate ni waan godhuun qabna sinitama. Assalaamu alaykum. Ahleen wasahleen. Warra chaanaalii kee jalatti argamtan baga nagaan dhuftanii ana haa dhufuu jedheen jira. Warra chaanaalii kanaaf haarawaa taatan like, share, subscribe gochuun hin dagatina. Yeroo hunda yeroo viidiyoo gadhiise akka viidiyoon isin bira gahuuf mallattoo bilbilaa san tuquu hin dagatina. Har'aan kana yeroo madaamiin ta'e mana gadi baate qabxoolee jaha isiniif qabadee dhufee jira waan godhuu hin qabne jechuudha. Tayyib amma nuyi gaasarraa tanya jedhamneerra mana isaanii nurratti amanatanii bakka fedhan dhaqanii keessumaayyuu kamisaa fi jumaata hin dhaabbatan mana numa deeman. Yeroo kana nuyi irratti amanaa kadhanii deemanii nuyi waan godhuu hin qabne tokkoffaan isaa naman biyya kana jalaa hulaa banuu. Gonkumaa waan godhuu hin qabne nama nuti biyya kana jalaa hulaa jalasii godhan nabbama fedhe haa ta'u hulaa jalasii yeroo godhani eenyu jennee uraa wahii san hin laallee yookaan waan laallamu san hin laallee eenyummaa isaanii hubannu malee yookiin ijoollee manaa yoo ta'an yookiin nama nuyi biyya kunu yoo ta'an malee nama biraa jira. Gonkumaa hulaa banuu hin qabnu. Tokkoffaan isaa kana abboleeyyan kiyyaa. Lamaffaan isaa ammoo yeroo madaamiin ta'e mana gadi baate waan godhuu hin qabne uffata ishii kaahannee yeroo ishii mana gadi baate uffata ishii kaahannee caffaruu waan akkasii mul'ata. Kana gonkumaa godhuu hin qabnu. Inkaan kaahannu dhiisii mokkorrachuu illee hin qabnu. Uffata ishiitii jechuudha. Uffata abbaa fedhe haa ta'u. Ijoolleen tokko kaa'atanii akkasitti TikTok irra gadi bahanii dannasanii maal jedhanii isa ishiin dhufe soodda babbaasanii ofirraa garas kaahanii gonkumaa kana godhuu hin qabnu. Maaliif ishiin waan nu toqoxaxxartuun kaameeraa waliin jiraata. Kaameeraan jiraachuu baatullee kun gonkumaa waan godhuu hin qabne jechuudha. Kun gonkumaa waan godhuu hin qabne. Qabxiin lammeessaan isaa kana jechuudha. Qabxii sadeessaan isaa habiibaati. Qabxii sadeessaan isoo ishiin nun ammaren mi'a kannu yaa'ani wuma fedhe haa ta'u mi'a isaa ta'uu yaa'ani isoo gorameetii illee dhufanii ollaan illee dhufee abbamti fedhe dhufee yoo waa tokko nu gaafate mi'a wahii nu gaafate nuyi isoo ishiin gaafateen kan nu hin qabnu. Yoo ta'ellee bilbilaan abaluu akkasi dhuftee kana barbaaddi jenneetti himne kan ni hojjettee numa kan namaaf malee bakka ishiin hin jirretti abadaan hin fedhan isaan kana waa tokko kan nu irraa of eegii kana kan hin jedhu qabxiin sadeessaan jechuudha habiibaati. Qabxii afureessaan maal isiniif fakkaata? Qabxii afureessaan yaa'ani manatti nafan amma madaamii yeroo hundan teessu hundaqti gara kamisaa fi jumaata kanuma deemti. Is qabattee illee deemuu dhabaattu mana si'istee illee hoo deemte manatti dhiiran nafan. Dhiironni nafanii dhiirota sanii ejjii waliigaltee akka kana duraarraa adda waliigaltee akkasii qabaachuu hin qabdu jechuudha. Wajjin kokkolfuu yaani agaashin manaa gadi baate dhiirota kanaachi waliigaltee uumuu yaa'ani waan fedhe haa ta'u jechuudha. Amala kee kan duraarraa jijjiiramuu hin qabdu jechuudha. Qabxiin kiyya afureessaan kana fakkaata. Qabxii shaneessaan maal isiniif fakkaate? Isa uffata ishii haasofneerra garuu mul'atu kuni yookiin wanta xiqqoodha waan baduu minaamin jenne yeroo tokko shittoo ishiitii ijoolleen dibannu jijjiirra jechuudha. Shittoo madaamii hin tuqinne. Wooma ishii qorfaa ishee naddaftee as addaatee wooma biraa gadi bahuu malee wooma ishii inkaan tuqxadhis hawwinii jechuudha.
ijuma hamaatiin ulaalin jechuun kiyya ija jaalalaatiin ulaalin yaani waa silaalu jira olii jechuu kanaafi jara kanarraa waan ishirraa of eegee kophee ishiis haa ta'u uffata ishiis shittoo ishiis waan ishirraa of qabuu qabdaa jechuun baana. Qabxiin jaheessaan isaa kan dhumaa jechuudha. Yeroo madaamii gadi baate nuhi anumarraa jalqabe das nun jedhe yaani wanni nu tulfaate tokko qalal nurraa jedha dhugaa yoo haasofne jechuudha. Yaani qalal nurraa jedha yaani firii taanen beeku yeroo ishiin manaa gadi baate jechuudha. Garuu yeroo kana ishiin hin jirtu jennee haasawa keenya jawwaala keenya akka feene lafa lafnaa akka feene waan yaani ganaadha amma dhuftu jennee jechuudha. Amma dhuftu dalagaas nan qaqqaba jennee indaganna. Ammasuma jennu ishiin walakkaa kana deebitee dhufti yookiin yaani rakkoo wahii irraaffattee tahaa ati hojjaa kana son xumuurin ishiin deebitee dhufuu dandeessi jechuudha. Kanaafuu habibaatii kiyyaa wanni isiniin jedhu tokko maali yeroo ishiin gadi baate dafaatti dalagaa keessan xumuura ufuma keessaniif jedha. Maaliifi yaani sammuun keessanillee raahaa sin taha raftillee argattanii eega dalagaa keessan xumuurtanii raawwattanii feetan ciistan feetan teessan feetan haasawtan kalaas wanni si yaadachiisu hin jiru jechuudha. Gaashin mana ani akkasiin hin godhu gaashin manaa gadi naa baate dafee dalagaa kiyyee walirra godhee kalaas ishiin yeroo feete taa dhuftu anillee sammuurraa haana taha akkasitti yoo fedhan nan haasawwadha yoo fedhan nan ciise yoo fedhan nan ta'a yoo fedhe akka fedhan tafarra jechuudha. Maaliifi sammuun rafti na qaba. Dalaga ishiin haggaa manaa gadi baate dalaguu haggaa ishiin jirtu kan sooddoo dalagnu san akkuma sanitti haggaa ishiin baate dagachuun qabnu sooddoo akkasitti carrasnee rarraawwanne akkasitti raahaa ta'uu qabnaan jedha. Qabxiin kiyya jaheessaan kana fakkaata. Yaada kiyyaan warri walii galtani koomentii jalatti naa barreessa yaada keessanii. Warri immoo astayaatii wahii qabdanii akkasumas bakka kana sirreessii bakka kana kana miti warri jechuu jettanis yoo jiraattan koomentii jalatti astayaatii keessan naa barreessa. Ani gaa akkasi kan hin jedhu yeroo madaamii gadi baate waan kana gochuurraan nan of eega jechuudha. Yaani waan baay'eetu uumamuu danda'a. Bulaasoo banta haraamee wahii ta'uu danda'a kan nama sheenu. Yeroo mana keessa yeroo ishiin baates kaameeraa keessa baate tahaa si agarte tahaa waan ati godhuu jirtu. Bakka atillee sammuu kan kee raahaa taate rarraawwatte kalaas rabbi kee sodaatte hundumaa goggootee raahaa taate ishiin illee si dubbattee boodaahu atillee malsi qabdachuu waan ofirraa ittiin of dhiyeesstu. Akkana gaani kan hin jedhu warri immoo yaada biraa qabdannaa barreessa. Chaanaalii kana laayik sheer sabskiraayib gochuun dagatina na jajjabeessa. Chaanaaliin kun ijoollee haarawaa dhufaniif ijoollee wanta kan beekne afaan Arabiffaatii fi afaan Oromootiin wal bira yankaa fi akkasiin akka baruun godhu ture. Ammaan kana immoo gara mikiritti deebi'eera. Kanaafuu warri mikirii kiyya jaalattanis warri barumsa kiyya jaalattanis laayik sheer sabskiraayib gochuun dagatina. Ani obboleettuun teessanii laayik gochuun sekoondii takka hoo nama fixxu xaq godha tuqaati ijoollee baay'ee bira akka gahu godha. Viidiyoon kiyya irraa sirra raawwata. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.